Nageenya faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Abbaa keenya akka bultan akkam sa'aatii yeroo kana geessan nagaadha galata waaqayyo haa ta'u. Waaqayyo gooftaan akka dhiifamaaf akka tolnuuf akka arjummaa sa'aatii yeroo kanaan kan nu ga'ee galanni ulfinni dabaree bara baraan isaaf haa ta'u. Egaa akkasuma abbaa keenya dhuguma dhugaatti waaqayyo sagalee jireenya bara baraa isin haa dhageessisu. Egaa nuti isinirraa fagaannee osoo hin taane egaa barumsa isin dabarsitan dhaggeeffataatumaan jirra. Waaqayyo sagalee jireenyaa isin dhageessu maalummaa amantaa keenyaallee gadi fageenyaan dhugaa nu hubachiistanii nu barsiistanii nuti laga cubbuu keenyaan gara gaabbiitti akka deebinu taasistanii dhuguma dhugaatti waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaan dabarre bara baraan isin dhageessisu. Egaan jecha hin qabu waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa isin dhageessu haaltu mootummaa isin qopheeffatu dhugaatti. Egaa gaabbii irratti qabu gaaffiin qabu tokko. Egaa abbaa keenya gaaffiin qabu nama wajjin walitti mufadheetiin jira. Nama mufadhee yookaan namni tokko yookaan lafa daarii tokko irratti natti darbee yookaan birrii kiyya fuudhee yeroo na dhawwatutti zim jedheetumaan boo'eetumaan obsee yoo nun jiraadhe nama sanatti mufadhee yoon gaabbii galuu nan danda'ayi. Gabaabumatti nama tokkotti yoo mufadhe ittirratti gaabbii fudhachuu nan danda'ayi. Gaabbii akkan fudhadhu na taasisaayii kana jedhu gaaffiin koo tokko kana dhayechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoo isiniin kan jaallatu. Hordoftoonni chaanalii keenya Wangeeltuu biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u jecha. Baga ayyaanota qulqulloota raajota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee ooluun keessan baga wajjumaan geenye eebba qulqullootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleetti biroo maalamii dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Sillaasee hunda keenya duukaa haa ta'u. Gaamaatiiwwan Waaqayyo hordoftoonni chaanalii keenyaa miseensa haaraa taatan sagalee kana dhaggeeffachuu eegaluutiin dura warreen sabiskiraayibii hin goone sabiskiraayibii gochuudhaan maatii hordoftoota chaanalii keenya Wangeeltuu biyya akka taatan isin beeksisna. Warreen immoo as keessa miseensa taatan jirtan laayikii fi sabiskiraayibii sheerii gochuudhaan ergaa kana barumsa guddaa kana yookiin immoo tajaajila Wangeeltuu biilaatu akka hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisa. Akkuma beektan buleettiin keessan kun yaada yookiin immoo gaaffii bal'aa hunduma keenyaaf ta'uu qabu nu gaafattee jirti. Akka tasaa ta'ee namnis nu haa miidhuu namnis immoo nu miidhuu haa baatu. Sababoota garaagaraatiin namootaatiin walitti buune namni tokko nu mufachiisu yookiin immoo nu gaddisiisuu danda'a. Nutis immoo isatti mufachiisuu dandeenya. Haa ta'u malee garuu yeroo soomaa, yeroo sagadaa, yeroo kadhannaa namaa walitti buune yookiin immoo isa haaloo wal qabannu jechuun jechaadha. Haaloo wal qabannee soomuus, sagaduus, kadhachuus dandeenya yookiin immoo gaabbii fudhannee soomnee sagaduu dandeenya yaada jirudha. Dhugumatti yaada kana jecha tokkoon ibsuu dandeenya. Yaadni isaa garuu yaada baay'ee bal'aa fi namoonni baay'een dhugumatti dhiisuu hin dandeenye. Kadhannaan keenya gara Waaqayyootti akka hin fudhatamne, kadhannaan keenya fuula Waaqayyootti bu'aa akka hin qabne, kadhannaan keenya fuuldura Waaqayyootti iddoo akka arganne kan taasisan keessaati rakkoon guddaan yookiin immoo rakkoon inni cimaan haaloo qabachuudha. Akkuma beekamu namnis nu miidhuu danda'a, nutis immoo nama miidhuu dandeenya. Kallattii garaagaraatiin osoo beeknus nama miine, otoo nutis immoo hin beekin namas miine. Namnis immoo otoo beeku yookiin hin beekinis immoo nu miidhuu danda'a jechaadha, nu gaddisiisuu danda'a jechaadha. Akkuma beekamu namni dogongorarraa yeroo baay'ee hin fagaatu. Abbooliin keenya gaafa mammaakan waa tokko mammaaku maal jedhanii mammaaku? Qufaan qabanii hanna yoo deeman haaloo qabatanii kadhannaa yoo dhaqan namaatii hin bareedu yookiin immoo namaatii hin fudhatamu yookiin immoo namaatiif hin dhaga'amu jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo.
Egaa hunduma dursa gaabbii keessatti maal gaabbuu qabna, maal dhiisuu qabna, akkamitti dhiisuu qabna jennee gaafa ilaallu gaabbii keessatti himannaa gaabbii keessatti kallattii lamaatiin kan laaluu qabnu waa lama kan nun balleessinu yookiin immoo badii gurguddaa lama kan hojjennu tokko obboleessa keenya mufachiisna, inni biraan immoo waaqayyootiin mufachiisna. Waaqayyoos namas gaddisiisera jedhanii amanuun gaabbii jedhama. Egaa gaabbiidhaan dura wanti ta'uu qabu isa kamidha jennee gaafa ilaallu haaloo qabannee gaabbii himachuu, kadhachuu, sagaduu, soomuu hin dandeenyu. Kana haa turuuti soomiiwwan labsii kiristaanota torban keessatti illee sooma eegaluun dura nam tokko mataa isa of laaluun dirqama ta'a. Gaabbii keessattis immoo of sakattaanee, of qorannee, of beeknee ani eenyudha, badii akkamiin raawwadhe, eenyu waliitiin yoom, kallattii kamiin akkamitti kan jedhu yaanne isa kanaatiin deddeebi'uun barbaachisaadha waan ta'eedhaaf wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 5:24 gubbaa irratti akkas jedha. Bakka sana irratti bakka aarsaa fuulduratti kennaa kee yookiin immoo aarsaa kee dhiisiitii dursiitii obboleessa kee waliitiin araaramii jedha. Booda immoo deebiteetu kennaa kee yookiin immoo aarsaa kee dhiyeessitaa jedha. Kana jechuun namni tokko mana qulqullummaa deemee aarsaa isaa yookiin immoo wareega isaa galchachuudhaan dura yookiin immoo aarsaa waaqayyoof barbaachisu waaqayyoof dhiyeessuun dura obboleessa ofii isaati yookiin immoo obboleessaa waliitiin araaramuu akka qabudha. Aarsaan aarsaa hunduma caalu araaradha jechaadha. Itti aansineetu aarsaa waaqayyoo kan galchinu. Nda'uum ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1-2 irratti gaafa ilaallu obboleessa kee agartu kan hin jaalanne waaqayyootiin hin agarre akkamitti jaalatta? Waaqayyo hafuuradha. Waaqayyo hin mul'atu. Waaqayyo hin argamu. Waaqayyo hin qaqqabatamu. Hojii waaqayyoon hojjetee fi jiraachuu waaqayyo gocha harka isaatiin amantaadhaan kan beeknu waan ta'eedhaaf obboleessa keenya wallollee kadhannaa kadhachuun hin danda'ama. Sooma sagaduun hin danda'ama. Kana qofaa miti xoofoollee gaafa dhugnu gara mana waaqayyootti illee gaafa dhiyaannu dursa obboleessa keenya nu miidhes nuti miines dhimmi kun karaa lama amma gaafa dhiifama namaa goonu isa nu miidhes isa nuti miines dhiifama goona. Yeroo baay'ee amma namoonni gaafa wal lolanii dhugaan sirraa qaba yookiin immoo dhugaa sirraa qaba kiisiini yookiin immoo dhugaa sirraa qabaati miiteettaati kiisiini jedhama. Egaa akkuma beekamu kaasaa yookiin immoo kiisiin kan hin kennamne yoo ta'u iyyuu karaa wangeelaa kadhannaadhaan dura wanti nuti beekuu qabnu, gaabbii galuudhaan dura wanti nuti dhiisuu qabnu kaleessa kallattii garaagaraatiin haala hin beekneetiin obboleessa keenyaatiin wal lolle, obboleessa keenyaatiin obboleettii keenyaatiin wal lolle, abbaa keenyaatiin wal mufanne, haadha keenyaatiin, fira keenyaatiin, ollaa keenyaatiin wal mufanne itti araaramuu qabna. Yeroo tokko immoo jarri lachuuyyuu wal miidhanii sadarkaa lubbuu wal baasuu wal qaqqabsiisanii ka'anii innoo natti hin dubbatu, isheen natti hin dubbattu, akkamittan dhaqee dhiifama godhaafi. Egaa akkuma beekamu obboloonni keenya biyya keessa jiran namas kaa'anii haa ta'u, qofaa isaanis ta'anii haa ta'u dhaqanii yaa obboleessa koo yoo nuti illee miineyyuu yaa obboleessa koo si miidheera dhiifama naa godhi maqaa waaqayyootiin. Dhiifamni kan waaqayyoodha. Yoo nuti walii dhiisne waaqayyoonis badii keenya hundumaa nu dhiisa waan ta'eedhaaf jennee nama nu miidhes nama nuti miines dhaqnee lukarratti kufnee dhiifama yoo gaafanneef wanti nurraati hir'atu tokko hin jiru jechaadha. Fakkeenyaatiif nuti nama nu miidheessu yookiin immoo nama nuti miines deemnee dhaqnee yoo dhiifama gaafanne namni kun dhiifama keenya fudhachuu yoo baate ibidda mataa isaa irratti kuusnaa jechaadha. Kanaadha inni guddaani waaqayyo abbaa dhiifamaati. Waaqni keenya akka badii keenya, akka yakka keenya, akka gochaa keenya osoo hin ta'in akka dhiifama isaatti, akka arjummaa isaatti dhiifama nu godha yeroo hundumaa. Nuti yakka raawwachuu dandeenya, nuti balleessa raawwachuu dandeenya, nuti waan garaagaraa hojjechuu dandeenya. Otoo akka badii keenyaatti dhugumatti waaqayyo namni waamuu danda'u yookiin immoo waaqayyoon kadhatee namni irraa argachuu danda'u hin jiru. Haalonni kun immoo haaloo qabatanii waaqayyoon kadhachuun, gaabbii galuun, soomuun, sagaduun siruma waan hin danda'amne dursinee obboleessa keenya faana
araaramuuf obboleessa keenya dhiisuu qabna. Maal jedha wangeela Luqaas boqonnaa 12:58 gubbaa irratti diina kee waliin yookiin immoo xalaata kee waliitiin gara mana murtootti yeroo deemtu gara abbaa murtoo fuulduratti akka hin seenne irra deebitee warra kaanis immoo dabarsitee akka hin kennine warreen kaanis immoo mana wayiniitti akka hin ganne yookiin immoo akka hin hiisisne irra deebiitii karaa kee irratti otoo jirtu diina kee waliitiin araaramii jedha malee eenyumallee himattee itti murteessin yookiin immoo eenyumallee walloltee gara mana murtootti geessite hirmatiini waan jedhuudhaaf asirraati barumsi guddaa nuti argannu. Gaaffii obboleettiin keessan kaaste kun wangeela Maatewos boqonnaa 5 gubbaarra kan jiru deebii bal'aadha. Haaloo qabanne dhiisnee nama wallolleen araaramnee waan nama miine immoo dhiifama goonee fi waan namaa fudhanne deebisnee fi obboleessa keenyatti araaramneetu gaabbii galla malee isaan kana hundumaa haaloo jibbiinsa hinaafa miqqanyummaa waan garaagaraa rakkoota garaagaraa keessa keessatti qabannee gaabbii galuu jechuun hundumarraa qullaa'uudha hundumarraa fayyuudha waan ta'eedhaaf seerri mana kiristaanaa isa kana hin dhowwa. Kun seera miti. Dursitee obboleessa keessana yoo argatte qaamaan dhaqxee dhiifama gaafachuu yoo immoo ta'uu baate bilbilaanis bilbiltee si balleesseen ture dhiifama naa godhe otoo hin beekiin badii inni raawwate illee badii keenya godhannee yakka irratti raawwatan yakka keenya godhannee dhiifama godha Waaqayyoof jennee Waaqayyoon haaloo ni deebisa waan ta'eedhaaf Waaqayyoon waa'ee keenya callisee ilaalu waan ta'eef kana beekuun barbaachisaadha. Hunduma keenya Waaqayyoon waan namaarraa nu eegu gaaffii nu gaafatti namoonni hunduu akka irraa barataniif isa kanadha. Wangeelli suubii sabiskiraayibii sheerii laayik gochuu hin dagatiina. Warreen miseensa haaraa taatan immoo sabiskiraayibii taasisan ergaa keenyadha. Waaqayyoo isin faanaa ta'uu hunduma keessa sagalee jireenyaan waan dhageessisu.